gargaaruu dandeessu kan akka koo Waaqayyo naaf tolcheera. Amma kan na fakkaatu maal jechuun isaati kan na fakkaatu bifa koo kan qabdu anaan kan fakkaattu Waaqayyo naaf kenneera jechuu isaadha. Kan akka koo kan taate kan akka kootti kan na gargaaru naaf kenneera jechuu isaa akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaaf namee jedhamtee yookaan nama jedhamtee waamamtu isheen kun nama anarraa argamte kan kooti anaaf kennamte karoorri Waaqayyoo jalqabatti dhiira tokkoof dubartii tokko uumuudha waan ta'eef.